gara isaa fidee innis hojiirra ni geessisa jeetiin abdii qaba. Dhugaadha. Akkasumatti ammallee rumaan geenya hojii ammallee galmaan geenya. Dura Nasruun kun maal akka ta'e beeksisuudhaaf yaaliidhaan godha. Beeksisallee fixuu hin danda'u beeke. Kanaaf gaa hordoftoota keenya warri beeytanii warri hin beekne xiqqishoo waa'ee Nasruurraa nakaa goonee tuttuqnee. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota YouTube chaanaalii Azalaatu akkam jirtan bakka jirtanitti salaamanni keenya kan onni irraa buqee isin haa dhaqqabu jecha nagayni nuti nagaa isinoo nagaa qabdanii obboleeyyan kiyya obboleeyyan Oromoo warri taatan hundinuu baga nagayaan nu eegdanii baga nagayaan nuuf jiraattan jecha har'agaa nuti bannee jirraa qilleensarraa maaliif badda warri jettan sababa qabaa dubbiin wal keessaa dhugaadhaa gaafa dhiyoo akkasittiin tumamee miidhamee jira. Miidhama kiyya sanillee golli aartii Oromoodhaa na jala deemeeti wallaansa kiyyaaf taa'abaa ture rakkachaa ture. Galanni kan rabbiitii iddoo tana geenye qaamaanis fayyeetiin jira. Waa hundaa'u harka lallaachuu dandeetiin jira. Garuu hojii kiyya kan humnaa yookaan hojiidhaan hojjechaa jiru san hojjechuu hin dandeenye. Haa ta'u malee hojiin gara adda addaatiin itti nufuftee jirti. Gaafa duraanii osoo yaa'iin nutti hin dhalatin dura hojii takka gola aartii Oromootiin dhufee mari'adheetiin osoo itti deemaa jirru yaa'iin tun nutti taate yaa'ii tana dabarsuu hin dandeenye yaa'iin tun miila nu fuutee yeroo dheereeffattee akkasitti bakka kanaan nu geesse. Haa ta'u malee nuti waan hojjechuu deemnu san hin dhiifne itti fufnee jirra. Akkuma beekamu goltii aartii Oromoodhaa guddina namoota Oromootiif hedduu jabaadha. Galma ni taasisaa. Maal yoo jettan akkuma YouTube chaanaala gola aartii Oromoo jalatti dhageessan nuti hojiin irra jirru mana muuziqaa jirra. Akkuma gola aartii YouTube chaanaala gola aartii jalatti dhageessanii arkitan nuti hojii muuziqaa irra jirra. Mana muuziqaa irra jirra jechuudha. Sababa sanarraa ka'e eegaa wayyaa'ee booda garuma hojiitti na dabarsuu ta'ee Nasruun hedduu takkaan isa galateeffadha. Haa ta'uti Nasruun kun hedduu takka ilmaan Oromoo fayyadee ilmaan Oromoodhaa akka hojiirra hojii hojjetan taasisaa ture. Eegaa wayyaa egaa deemneeti mana muuziqaa san jirra. Kanaafi qilleensarraa dhabamne jechuu barbaadeeti. Garuu hojiin keenyaas nu milkaa'ee hojjennee jirra. Torbaan kana keessa yoo rabbi jedhee viidiyoo jechuudha ni maxxansina. Muuziqaa ni maxxansina. Muuziqaan kun hedduu takka nama kakaasaa hedduu takka nama miira qaama namaa boojuu danda'a jennee shakkii hin qabnu. Haa ta'u malee egaa muuziqaa kanaa osoo kilippiidhaan hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti gara audiyootiin hordoftoota biraan ga'u eegas immoo maxxansina. Haa ta'uti taphni kunillee hammasuu jechuudhaan osoo hojjetamee irraa hin dhumne hamma sanitti gaa sagaluma teessanuu hojuma keessanuu laala jechuudhaan waa xiqqishoollee nu kannanii sagaleellee isin dhageessifnaa. Gaa san dura Nasruun kun maal akka ta'e beeksisuudhaaf yaaliidhaan godha. Beeksisallee fixuu hin danda'u beeke. Kanaaf gaa hordoftoota keenya warri beeytanii warri hin beekne xiqqishoo waa'ee Nasruurraa nakaa goonee tuttuqnee akkasitti gara taphaatti ichi deebinee waa'ee taphaarraa xiqqishoo waa ibsinee san boodallee akkasiin san dura hordoftoota salaamtaa gaafadheetiin mee obsi waa dubbadhaawi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo kabiyya keessaa kabiyya alaa bakka hundatti addunyaa tana gubbaa jirtan hunda keessaniifuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti tokko keessan bira haa jiraatu obboleeyyan kiyya. Warri gartee kana dura yeroo rakkoo keessa jirrus akkasumatti rakkoo nu wajji qooddachuu turtan
yeroo bal'ootis nu cinaa dhaabbattanii yaadaa fi wanta hamuu qabu nu gorsuu turtanis hundi keessanuu hedduu isin galatoomfanna, hedduu isin jaalannaa. Akkuma aliin jee kuma gola aartii Oromoo jalatti sababa banneefii fi sootii muuziqaa isaanii dhageessanitti asittillee muuziqaa san waa xiqqisho namuunaa jedhanii yookaan namuunaa osoo namuunaa jechuun alaamaa jechuun nutti agarsiisaa warri jettan gaa isinitti agarsiisuu deemna. Muuziqaan kun muuziqaa bareedaadha. Aliin osoo rabshaan kun hin tahin dura waa'ee sirba kanaa na gaafatee ture waan kana akkaataa itti hojjetamu. Inni garuu akkaataan inni itti na gaafatelleen sirba kilippiidhaan magaalaa tana keessatti namni yeroo jalqabaatiif kilippii bareedduu hojjete. Anillee nanuma jeetii yaada maaliifi akka bifa istiidiyoo gartee akkasitti hojii isaa eegaan dhagee booda bareetiin hojii gammachiisaa dalagaa jee anilleen yaadalaa fi walaloo qopheeffattee dhuftee irraa fitee tapha gara isaa fidee innis hojiirra ni geessisa jeetiin abdii qaba. Dhugaadha akkasumatti ammallee rumaan geenya hojii ammallee galmaan geenya garuu yeroodhaaf gara audiyootiin akka nama bira gahuuf goone malee maaliif haalli amma keessi irru kun hagamta akka waan nu harka qabee akka nu harka qabee jiru numaaf beeka. Maaliif hordoftoonni waan nuti fuula dura hojjechuudhaaf lafa kaayyannillee hin beekanii waan nuti irra jirru tapha nuti viidiyoo irra dubbannu malee wanni isaan beekan dhugaadha hin jirtu. Gama hojii aartiitiin dhugaadhaa namoota baay'ee biyyoota biraarraa illee akkasumatti ijoolleen Oromoo ta'an aartii gara muuziqaa afaan Oromoo gartee hojjetan hedduun isaanii na dubbisanii anilleen asitti yeroo isaan natti ergan gara ediitiitii fi gara waan tokko tokkootiin gartee tolchitee erguufi ture. Ammoo kan kaameraas ta'ee editaraas ta'ee sirboota gartee kilippiidhaan muuziqaanis asumatti hojjetame wanni hundi yeroo jalqabaatiif dhuga asitti hojjedheetiin jira sanaa kanatti yaman kana keessatti. Si malee namni hojjetee jiru hin jiru. Ni jiranilleedha. Yeroo jalqabaatiifin viidiyoodhaan bareechee hojjedhee. Alilleen akkasuma gaa viidiyoo san asitti hojjetame sirba kun jechuudhaani. Dhageetiin akkasii madaalee. Sirba sanillee namoota sirba san gabbuufatanii harkaa qaban biratti gartee eessatti hojjetame asitti hojjetamee dhageenyaan innillee na barbaadee walitti dhufee. Walitti dhufnee sababa saniin akkasii wal qabachuu dandeenye. Eegana bira dhufee booda immoo yadalaa fi eegana bira dhufee immoo walaloo fi yadaloo isaa akka qopheeffatu godheetiin walaloo fi yadaloo sanillee eeganni gurra na buuse booda iddoo muuziqaan itti tumamu fuudhee geessee ammoo eegaa audioodhaan baafne gara viidiyoo kilippii bareedduu sirba san fakkaatutti jijjiiruudhaaf abdii qabna fuula dura akkasuma. Kana gaayoo isin nu cinaa dhaabbattan qofa maaliifi viidiyoo teenya tanallee akka namoonni baay'een nu daawwatan yoo laayikii tuuxan viidiyoon tun nama bira hageessu taate abdiidhaas nutti hortii akkasumatti yaadni isin irratti nu barreessitan kommentiilee yaada gartee nu qooddan yoo waan gorsa qabu taate nu gorsitan bakka nuti sirreeffachuu qabnu nu sirreessitanii haala sanitti immoo fuula dura gartee bifa bareedduudhaan kilippii tana ni hojjanna jeetii yaada. Wanni biraa wanni inni dubbachuu barbaadu hin jirtu tanuma isin dubbachuu fi isiitti aantu gaa aliimme sirbii isaa san kunooti na harka jira audioodhaani ammoo hojjetameen dhumnee torbaan kana keessa waan hafe irra dalaysiifnee finnee ni maxxansinaa yuutuubiin irra maxxanfamus isuma kana. Kanaafuu isa san keessaa kanaafuu sirba isaa keessaa waa xiqqisho isiniin dhageessisaa gurraa isin bu'u jeetuma isinillee meenaa hojii dhaggeeffadhaadha. Itti gammadaatti boora yaada keessan kommentii jala nu haa garuu laayikii tuquu akka hin daganne isin jechuun barbaade. Ya tabbegale
Egaa akkuma dhagayaa turtan hedduu isin dhaggeeffachiifnee wa'a isinitti hin xiqqeessine garuu immoo sirbi dheeraadha nuti sakantii muraasa isin dhageessifne sakantii 30-40 akkas sakantii 30 ol na fakkaata garuu sirbigaa hedduu bareedaadha ammoo hojjetameen dhumne sirba kana keessaa jechoota muraasa qofa jechoota inni silaa niin jaaladha jiru jechoota inni silaa niin jaaladha jiru bakka san qofarra isinii keenya maaliifi yoo rabbi jee akka gaa isin viidiyoo tanatti aantu yookaan hoo gaafa nuti isinii maxxansine akka isin sirba kana gabbuufattanii dhaggeeffattanii ittiin bohaartaniif jecha haganuma isin dhaggeeffachiifne gaa guyyaa duraati ammoo akka viidiyoon tun bakka iyyuu geessu akkuma taraareefuun tana isinitti dubbadhee laayikii dagatinaadha maaliifi aartii tokko yeroo inni ol ba'u cinaa dhaabbannee yoon guddisin namni biraa ka aartii afaan oromoo guddisuu danda'u hin jiru. Akkasumatti warreen kana dura maatii YouTube channel kanaa taatanillee hedduu isin galatoomfannaa hedduu isin jaalannaa warri immoo YouTube channel kanaaf haaree taatan subscribe godhuudhaan maatii YouTube kanaa tahaadhaa warreen ammoo maatii YouTube kanaa taatan like godhuudhaan akkuma gaafa duraanii yeroo viidiyoon kun isin bira ga'e like gootanitti like godhuudhaan alii jajjabeessaa haja baatu haanuu biqiluun isin jechuu barbaade gama kiyyaan gaabboleeyyan kiyya xumuradheetiin jira mashaakila immoo keessa turre bakka jutti haasaan oolu dhiirti bakka jutti naasoitu piip jechuunis ol baanii nasruudhaan akkas godha maarreedhaa yoo wal agarre dhiisu piip jechuunis waa takka bu'aasin fidduu kana dhiirti afaanumaan ol baatee ziizin jettu kanaafuu gama kiyyaan dhaamsa fixadheetiin jira aliin yookaan azalaan dhaamsa yoo isinii qabaate haa isinii kaa'uun jechuu barbaade ali hordoftoota keetiif waan jettuu qabatte. Akkuma ati dubbii fixee jirtutti nuti gaa hojii akkanarra jirra nu jajjabeessaa laayik godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa laayik godhuudhaan akka viidiyoon tun bakka itti argamtu nu godhaadhaa obboleeyyan kiyya Oromoo tiyya hedduu takkaan isin jaaladhaa ani abdii saba kiyyaatiin qabaa fuula duraafillee abdii saba kiyyaatiin qabaa carraa gaarii naan jaatiin eebbisaadha hundi keessanuu warreen amantii adda addaa hordoftanii Oromoo taatanii afaan Oromoo dhageessan hundinuu na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaadha obboleeyyan kiyya Oromoo tiyya isiniin jaaladha hedduun isin jaaladha kanaafuu akkasitti nagaa naa turaadha horaa naa bulaa. Walumaa galatti raawwanne gaa inshaallahu ta'ala viidiyoo tanatti aantu maaliin akka walitti deebinuun ilaalla garuu immoo sirbi torbee kana keessa gara audiootiin muuziqaa bifa bareedaadhaan wantoota irraa hafan irratti hojjetamaa jira amma isuma dhageessifne gurguma isin buufne waan irra jiru inshaallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti obboleeyyan kiyya nagaan